Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Waan akkasii tasumaan argamu jechuudha. Dhugaa rabbii Waaqayyo gaafa lafaa nama kaasuu barbaadu karaaruma tokko goree nama kaasa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti namaaf dadhabame wanti namatti ulfaate Waaqayyotti salphaadha jechuudha. Tole nagaa koleen irraanfanne bakka jirtan hundumatti nagaa baraaruu Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkamitti hordoftoota sifattuu fi hunduma keessaniif nagaan koo haa baay'atu baga gara chaanaalii kana nagaan dhuftan isiniin jedhee jira. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha keessattuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa jabaa ofii akkuma namatti jabeeffata waan ta'eef kanaaf godharaa keessan na jajjabeessaa isiniin jedha. Tole warra amantaa musliimaalee assalaamu alaykum isiniin jedhee jira bakka jirtanitti nagaan koo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu. Egaa har'a waa'ee dhimma abbaa keenya kanaa yeroo darbee agartaniitu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waa'ee isaa baay'ee tokko natti gammadee waan hin jiruuf kananii qabadhee dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu amma dhuma sagantaa keenyaatti na duukaa bu'aa isiniin jedha turtii gaarii. Tole egaa akkuma yeroo darbee argitanii turtan jechuudha viidiyoon isaa baay'ee deddeemaa ture jechuudha. Namni kun dhugaa dubbachuuf viidiyicha gaafa ilaalanii baay'ee wanta nama gaddisiisuu fi baay'ee aamlee namaa wanta cabsudha jechuudha. Garuu Waaqayyo immoo kana hundumayyuu wanta godheef qaba. Isinii gala miti wanta godheef qaba jechuudha. Kunoo ulfinni Waaqayyo yoomiyyuu taanaan hin mul'ata guyyaa isaa eega malee hin hafu jechuudha. Namni akka rakkateetti hin hafu laftis akka dukkanaa'etti hin hafu. Maaliif hin bari'a guyyaa isaa eegee jechuudha. Akkuma sana namni illee akka rakkateetti hin hafu. Hin darba yericha eega malee. Yeroo tokko tokko nuti waan darbu nutti hin fakkaatu. Haala keessa jirru laallee abdii yerootti kutannu jira jechuudha. Garuu hin darba. Wanti hin darbiin hin jiru dhugaa dubbachuuf lafa kanarratti jechuudha. Hundumtuyyuu hin darba yoo fedha Waaqayyoo ta'e. Egaa akkuma yeroo darbe dhugaa gaafanii dura arge jechuudha. Ani viidiyoo isaa gaafa majammaraa argee mucaa yeroo birrii 250 kenneef jechuudha. Koomentii seenaa gaafan dubbisu jechuudha. Dhugaa Waaqa hundumtuu mucicha arrabsaanii ture. Ati kana gochuu keetii firee, ati kana maal gochuu keetii firee jedhanii bakka mucicha wanta hin jirre jedhuuni turan. Garuu yaa beekamu mucaan sunis qabaachuu danda'a qabaachuu dhiisuu danda'a. Wayin immoo ittuma yaadeeyyuu gara fuula wanni kanaatti haa ba'u jedheeyyuu gochuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo karaa mucaa sunii goree jechuudha. Nama kanaafillee mucaa sun kaasee fi dhugaa Waaqayyo namni kunillee akka yeroo gabaabaa keessatti haala gaariidhaan haala kana fakkaatuun baay'ee namatti tola jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan namatti toludha. Haala kana fakkaatuun akkasitti inni jechuunsaa baay'ee dhugaa Waaqa wanta nama gammachiisu jechuudha. Har'a kun abbaan keenya kun sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee wanta hamlee nama haaressu jechuudha. Namni kun immoo gazee intarviiwurratti illee maaliif hin fuune jedhanii gaafa gaafatanii haadhan qaba jedhu. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Waa'een haadhaa kun baay'ee ulfaata jiru. Baay'ee jechuudha. Yoo teessaniitti yaaddanii baay'ee ulfaata jechuudha. Waan haadha jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sababii haati koo dadhabduu taatee fi kananii qoraan fuudhee guree hojjedhu. Sababii haati koo dadhabduu taateef illee kanan hin fuune jedhe. Dhugaa Waaqa dhaggeeffachuun dadhabee jechuudha. Ani yeroo dhaga'ee dhaggeeffachuun dadhabee imimmaaniif jechuudha. Sababii haati isaa dadhabduu taateef kan inni qoraan akka dubartiitti baatu jechuudha. Sababii haati isaa dadhabduu taateef waan tokko hojjetachuu waan isheen hin dandeenyeef osoo fuudhiin amma kanaa ta'e jechuudha. Kun dhugaa Waaqa jiraataa Itoophiyaa keessatti eenyumaa fakkeenya ta'a jechuudha. Hamma har'aatti garuu waan akkasii ta'ee hin beeku. Wanti kun dhaga'amees hin beeku jechuudha. Namni tokko haadha isaatii jedhee fuudha dhiise jedhamee dhaga'amee hin beeku jechuudha. Gaafa qoraan akka dubartiitti baatu kana maaliif akkasitti baatta jennaan qoraan ani tikishaatti baadhu gatii naaf hin qabu. Gatii xiqqootti gurgurama waan ta'eef inni immoo birrittiin homaa nu fayyaddu. Dhugaa Waaqa jiraata. Birrittiin immoo nu fayyaddu. Sababii kanaatiif anan qoraan dugdatti baadha. Yoon qoraan dugdatti baate gatii guddaa isaanii fida jechuudha. Argitanii ittiin haadha isaa jiraachisaa jechuudha. Namni haadhaaf aarsaa kaffaluu jechuun kunuunsa kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dhugaa Waaqa baay'ee jechuudha. Aamlee nama kanarraa namoonni baay'een waa hedduurraa baru. Dhugaa dubbachuuf taana rakkinnis maal akka ta'e rakkinnis maal akka nama goosisuu fi jaalalli haadhaas maal akka ta'e nama kanarraa sirriitti irraa baru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taana namoonni tokko haadhaaf iddoon kennan.
namoota tokko malee jechuudha. Namoonni tokko immoo haadha isaanii kan ofii isaanii irra dabarsanii haadha isaanii jaalatan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Hedduu isaaniitti kan haadha isaaniitiif aarsaa guddaa kan falan jechuudha. Keessattuu bara kana yoo ilaalle baay'ee waa'een haadhaa, waa'een harmee baay'ee jechuudha. Baay'ee oolumaan ishiin namaaf ooltu akkuma ishiin ooltutti kan falamaa jira jechuudha. Waaqayyo galanni haa ga'u dhugaa Waaqayyo baay'ee ani dasna jedha. Gaafa namoonni haadha kootiif akkanan godhe jedhan, gaafa namoonni haadha kootiif jedhan akkas jedhan, gaafa namoonni haadha kootiif akkanan godhe jedhan, kana baay'ee tokko natti tola bakka dhugaa. Ani waa'ee haadha kana gaafa ilaalu saatitti of qabuu dadhabutu jira jechuudha. Dhugaa maaliif egaa gubaa abbaa keessoo ofiitu beeka waan ta'eef jechuudha. Innaa dhugaa rabbi abbaan keenya kun haala kanarra gahee jira. Haala baay'ee nama gammachiisu. Haala baay'ee namatti tolu jechuudha. Kunoo guyyaa kaleessaa hanarraan gabaasni malee 700 fi 795 gubbaa geenyeera jedhanii kan isaanii gabaasan jechuudha. Wanta baay'ee namatti tolu jechuudha. Wanta baay'ee namatti tolu. Lakka uummanni keenya dhugaa waaqa waan akkasii jaalala akkasii qabaachuunsaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf tana baay'ee jechuudha. Bakka dhugaa irratti uummanni keenya baay'ee amma wal bukkee dhaabachuudhaan tokko faataa jira. Akka ka'umsa gurguddaadhaan namoota warroota kaanii fakkeenya ta'uudhaan uummanni keenya baay'ee haamlee namatti horaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf tana dhugaa waaqaa ijoolleen Oromoo warrumti viidiyoo sun ilaalanii jechuudha. Hundi isaanii warri ergan Amaaraa Oromoo eenyu osoo hin taane Itoophiyaa mulu dhugaa waaqa guddaan galateeffadha jechuudhaan. Maaliif yoonaan jettanii nutu abdii kutata. Nuti rakkina sun keessa gaafa jirru rakkinicha keessa jirru laallee abdii kutana turre. Garuu wanti hundumtuu yeroo qaba. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu wanti hundumtuu yeroo qaba. Fedha waaqayyootiin alattis wanti ta'u tokkollee hin jiru jechuudha. Yaa'u namicha kanatti ulfaatee haa ta'u waaqayyoof salphaadha ture. Wanti kun rakkinni kun akka dubartiitti inni galchidhee qoraan baachuunsaa kun waaqayyoof salphaadha ture irraa buusuusaa garuu ulfina isaa irratti agarsiisuuf jechuudha waaqayyo hamma guyyaa har'aatti kana baachisee jechuudha. Garuu gaafa waaqayyo namaa dhufee ba'aan bara hedduus rakkinni bara hedduus deekuma tokkoon sirraa lafadhaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkuma namichichi waggaa 38 guutu laga gargara ciisee gaafa waaqayyo gara isaa dhaqu dhukkuba waggaa 38 irraa hiikame jechuudha. Kuni maaliif waaqayyo fayyisuu dadhabee miti. Wanti hundumtuu ajjeesuu hin danda'a, fayyisuu hin danda'a, waan hunda gochuu kan danda'u isadha. Garuu namni kun obsa akkamii akka qabuu fi nama kana ilaaluuf nama kanarraa immoo warroonni booda jiran, warroonni abdii kutatan, warroonni rakkina garaagaraa keessa jiranii lubbuu isaanii irratti murteessan wantoota garaagaraa godhan nama kana laalanii akka isaan abdii horataniif jedhee jechuudha waaqayyo laalee malee isaa fi amma libsuu ijaa keessatti ture jechuudha. Akkuma kana namichi kun illee jechuudha rakkinni isaa kun qoraan baachuun isaa kun dhugaa rabbii baay'ee salphaa ture waaqayyoof. Garuu sababiin kun ta'uunsaa namni nama kanarraa maal haa baratu? Warroonni haadha isaaniif iddoo hin qabne maal haa baratan? Warroonni immoo rakkina keessa taa'anii lubbuu ofii isaanii irratti murteessan bakka jira mitiiree namni waa xiqqoo isheetiif aarullee hin jira. Warra akkasii immoo nama kanarraa maal haa baratan kan jedhu jechuudha natti fakkaata dhugaa waaqayyo kana hunda gochuunsaa. Har'as immoo galatasaa wanti hundumtuu isaan ta'e isaan alatti wanti ta'e tokkollee hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kun hundumtuu fedha waaqayyoo taanaan kan raawwateef jechuudha. Inna kanarraa waa hedduu baranna jedhee abdiin qabachuudhaan. Maaliif yoonaan jettanii waa hedduu baranna jechuudha. Namni amma bara kana keessaa wanta nama ajaa'ibu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jireenyi dhala namaa abdii yoo kutatee namni waan biraa hojjeta. Keessattuu bara kana keessattuu dargaggoota keenyaaf shamarroota keenya ilaalle yoo abdii kutatee gara of ajjeesuuti, yoo abdii kutatee gara bakka wantoota garaa hedduutti deemaa jira jechuudha dhalli namaa. Kana ilaalee baay'ee abdii kutata jechuudha namni keenya. Rakkina keessa jiru ilaalee, dhiphina keessa jiru ilaalee baay'ee kan abdii kutatu namoonni jechuudha. Garuu kun immoo ta'uu qabu ture.
haala kam keessattuu taana. Egaa bara kana keessa namni gaafa waan gurguramu bara itti honee jedhee amma namoonni baay'een gaafa rakkatan maal godhu hanna irratti bobba'u. Amma namoota baay'ee yoo agarre gaafa rakkatanii gaafa waan fuudhan dhaban hannatti bobba'u, saamicha namaatti bobba'u waa baay'eetu jira gaa Itoophiyaa keessatti batalee jechuudha. Namni qaata dhugaa dubbachuuf yoo waan godhu dhabe gara hannaatti bobba'ee jira jechuudha. Garuu namni kun rakkina kana keessa taa'ee hinaatu jedhee qoraa baachee deemuunsa dhugaa waaqa. Bara namni itti hiyyummaa saalfatee ol deebi'ee mana taa'u keessatti dhugaa waaqa hinaatu jedhee hiyyummaa isaa rakkina isaa hundumaa baattate akka dubartiitti gad jedhee rakkinaaf iddoo hin kennu karaa gubbaa taa'ee hin kadhadhu hinaatu waan kamiyyuu hin godhu garuu humna kootiin hojjedhee nyaadha jedhee jechuudha. Dhugaa waaqayyo rakkinaaf gad jedhee boquusaa gadi qabee haala hunduma keessatti mo'atee gaarabbii namni kun har'a ga'uusaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Baay'irgeet dhugaa dubbachuuf taanaan amma har'aatti namni akkasii Itoophiyaa keessa hin jiru. Itoophiyaa keessatti namni kun tokkoffaadha. Keessattuu dhiironni gaafa rakkanne hamma tokko harmoota tullee rakkina keessatti waan hunduma keessattuu nama faana wanni jedha malee dhiironni galagalee nama laaloo jechuudha. Egaa dhugaa waaqa baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee nama kanarraa waa hedduu barannaa. Nullee rakkina keessa teenyee yaaddoo garaagaraa keessa teenyee jireenya mataa keenya irratti lubbuu keenya irratti waan garaagaraa irratti murteessoo osoo hin taane egaa akkuma nama kanaa rakkinni akkuma jiru darbuunis akka jiru beeknee wanti hundumtuu akka yeroo qabnu beeknee haala kam keessa dhaabbannee obsuun irra jiraatachuun barbaada. Sumaan obboloota koo dhaamsa kooti haala kam keessa taa'a rakkadhaas beelahaa dheebudhaas nyaadhaa waan barbaade yoo taatan yoo jechuudha. Abdiin kutiinaa guyyaan jira waan ta'eef jechuudha. Maaliif yaa kunoo akkanuma bakka waaqayyo yeroo qaba waan ta'eef wanti hundumtuu waan yeroo qabuuf yeroo isaatti har'aaf nutti fakkaate malee har'aaf nu burjaajeessa malee yeroo isaatti wanti hundumtuu eegee wal qixxaachuu danda'a jechuudha. Dhiphina keenya ilaallee rakkina keenya ilaallee abdii kutachuu hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo lafa jirtanitti jabaadha abdiin kutatinaa. Waaqayyo guyyaa isaa eegee rakkina keenya hundumarra deema. Bu'aa bayii godhatee hundumaa wal qixxeessuu danda'a waan ta'eef wanti isaaf dadhabame hin jiru isiniin nan jedha. Nama kanarraati barumsa guddaa akka inni ta'e abdiin qaba jechuudha. Dhugaa eenyumaaf Itoophiyaa muluu osoo hin taane akka addunyaa kanaatti barumsa guddaa irraa fudhatan jechuudha. Nama kanarraati barumsa guddaa irraa arganne jechuudha. Egaa viidiyoon koo har'aa baay'ee waan gammadee jiru baay'ee viidiyoon gaafa dura ilaalee hamma ani booheeru anatu beekachuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyoon har'a ilaalee baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee na gammachiisee jira. Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin nan jedha. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Koomentii iddoon balleessetti immoo koomentii naa kennaa isiniin nan jedha. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Baay.